Qormaanni rimeedaalii kennamuuf guyyoonni muraasni akka hafe beekamaadha. Guyyoota hafan kana keessatti barataan qormaata rimeedaalii fudhatu tokko wanta inni gochuu qabu wantoota gurguddoo jaan isinitti hima. Wantoota gurguddoo kana beekuu dhabuudhaan barattoonni baay'een qormaata rimeedaalii milkaa'uu hin dandeenye. Viidiyoo kana keessatti wantoota gurguddoo isinitti himu kun wantoota baay'ee murteessoo qormaata kana salphaatti akka darbitan qabxii gaarii akka galmeessitanii fi wantoota baay'ee isin gargaarudha. Ispeeshaalii ደግሞ inni jaafarratti isinitti himu wanta baay'ee murteessaa fi barattoonni baay'ee wantoota hin beeknedha. Kanaaf wanta jaafarratti isinitti himu sana please hundi keessan hojii akka hojjetan waan barbaaduu fi viidiyoo kana garumaatti ilaaluu hin dagatinaa isinii jechuu barbaada. YouTube channel kanaaf namoonni haaraa taatan please YouTube channel kana subscribe godhaa. Viidiyoon kun immoo barattoota baay'ee bira akka qabuu fi viidiyoo kana like gochuun jalqabaa. Yaada keessan immoo comment irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti darbina. Inni jalqabaa fi inni baay'ee murteessaan yeroo baay'ee barattoota rimeedaalii freshmaanii barattoota kutaa 12 irratti wanta argu dhiphinaa fi yaaddoo humnaa olii amma isinii danda'amaa ta'e hir'isuu yaala. Kana gaafa isinii jedhu wanti irratti yaaddoo wanti irratti dhiphachuu neecharii qaama keenya keessa jira. Namni kamiyyuu inni dhiphataa yaada. Garuu dhiphinni humnaa olii yaaddoon humnaa olii qormaata tokko saatu wanta tokko irratti akka milkoofne nu taasisa. Yeroo baay'ee barattoonni baay'een usuma dubbisan usuma qo'atan qormaata kana nan darbamoo nan kufa jedhan yeroo itti yaaddaan barattoota baay'ee nan argaa jiru. Usuma dubbisan usuma qo'atan kun immoo qormaata tokko kan hojjenneef qabxii gaarii kan galmeessinee fi danqaa isinitti ta'uu danda'a jechuudha. Amma yeroo kanatti wanta isin gochuu qabdanu yaaddoo humnaa olii bakka qormaata kana yoon kufee faamiliin maal naan jedha hiriyoonni koo maal naan jedhu deebi'ee maatiitti gala waan meeqa jettanii yaaduun qabdan yeroo kanatti jechuudha. Wanta isin gochuu qabdan amma maal gochuun danda'a jedhu irratti morfokos gochuu qabdu jechuudha. Malee qormaata kana nan kufaa nan darbaa maal jettanii yaada akkasii sammuu keessan deddeebisu taanaan isin ofirratti iyyuu dubbachaa waan jirtaniif wanta qormaata sana darbitaniif hin qabdan jechuudha. Barattoota baay'ees immoo kan wanti ta'e qormaata akka hin darbine qormaata akka hin hojjenne kan taasisu isa kanadha jechuudha. Even barattoonni baay'een intiraansii egzaamii darbuu kan hin dandeenye rimeedaalii kan jooyin gootan sababa kanaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu usuma dubbistan usuma qo'atan hin dhiphatina jechuun ammas hin danda'amne hojjedha. Humna keessanii olii immoo waaqatti kennaati dhiisa. Malee qormaata kana hin darbu akkasidha maalidha jettanii dhimma faamilii dhimma hiriyoota keessanii sammuu keessa fiduudhaan of dhiphisuun of cannaquun hin barbaachisu jechuudha. Yoo yaada kana of keessaa balleessitan ta'e qormaata kana hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Sammuu tasgabbaatiin sammuu keessan gaafa tasgabboomu wanta tokko hojjechuudhaaf carraa kennaafii jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu barataan tokko wanta inni sirreessu qabu keessattuu barattoonni rimeedaalii wanta sirreessuu qabdan inni tokkoffaan akkuma isiniin jedhe dhiphinaa fi yaaddoo humnaa olii amma danda'amaa ta'etti isa kana sirreessuu yaalaa jechuudha. Inni tokkoffaan isa kanadha. Inni lammaffaan immoo guyyaan isinii hafe guyyoota muraasadha jechuun guyyoota qubaan lakkaa'aman. Guyyoota kana keessatti yoo danda'amaa ta'e fookosii keessan guutummaan guutuutti barnoota irra taasisa. Kana maal jechuu barbaadeen naannoo sooshaal miidiyaatiin wal qabatee yoo isinii danda'amaa ta'e guyyoota kana keessatti guyyoota lakkoofsa lakkaa'aman kana keessatti sooshaal miidiyaa isin fayyadne like TikTok, Facebook, Instagram appilikeeshinoota warreen kun barumsa keessaniif ammana waan isin gargaaran qaban. Yoo isin danda'amaa ta'e uninstall godha guyyoota kanaaf jechuudha. Dubbisarra more focus gochuu waan qabdanuu fi guyyoota kana sirriitti waan fayyadamuu qabdanuu fi yoo isin danda'amaa ta'e bilbila keessanirraa appilikeeshinoota kana balleessaa. Kana jechuun guyyoota muraasa booda qormaata kan qoramtanii booda yoo banatan rakkoon qabu. Garuu amma fokusiin keessan tokkoof tokko kan inni irra ta'uu qabu dubbisa qofa irrattidha waan ta'eef yoo danda'amaa ta'e sooshaal miidiyaa hir'isaa hin dandeessu yoo ta'e immoo uninstall gochuudhaan guyyoota isinii hafe kana keessatti dubbisa keessan irratti more focus akka gootan recommend isin godha jechuudha. Inni sadaffaa fi inni baay'ee murteessaa yeroo baay'ee barattoota intiraansii egzaamii qoramanis barattoota garaagaraati wanta hin jedhu gaaffii hojjechuu guyyaa torba 8 waan akkasii isin hafamiti guyyoota torban 8 kana keessatti wanta isin gochuu qabdanii fi wanta isin irratti more focus gochuu qabdanu gaaffii baroota darbee gaaffiiwwan intiraansii haa ta'u akkasumas immoo moojula garaagaraa ta'uu danda'a kan rimeediyaal jechuudha. Warreen kana irratti more detail kennuudhaan akka gaaffiiwwan akkasii hojjettan recommendation godhachuudha. Namoonni baay'een dubbisa qofa dubbisuudhaan qormaanni akka hojjetamu taman kun dogoggora guddaadha. Maaliif barattoonni baay'ee iyyuu intiraansii egzaamii kan darbuu dandeenyee fi sababa kanaafidha jechuudha. Sababni isaa maaliifidha? Qormaanni akkaataa itti bahu kan baruu dandeessan gaafa gaaffiiwwan garaagaraa hojjetanidha jechuudha. Kanarraan kana fi kitaaba qofa dubbistanii fi qormaata kana carraan hojjechuu keessanii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Maybe hiriyoota naannoo keessanii beekuu dandeessu. Baay'ee kan dubbisan baay'ee kan qo'atan qormaata rimeediyaalis kan intiraansii yeroo ittiin darbine argaa jirtu. Sababni isaa maaliifidha? Qormaanni akkaataa itti bahu
kan beekuu dandeessan gaafa gaaffiiwwan baay'ee shaakaltanii jechuudha. Kanaaf yeroo keessan bal'aa kan irratti dabarsuu qabdan guyyoota isinii hafe kana keessatti gaaffiiwwan rimeediyaalii akkasumas kan intiraansii egzaamii sirriitti diiteelii hojjechuudhaan dabarsuu qabdu jechuudha. Isa kana hojiirra oolchinaan carraan qormaata kana sirriitti hojjechuu keessanii baay'ee bal'aa fi baay'ee guddaadha jechuudha. Inni afuraffaa fi inni baay'ee murteessaa tokkoffaa irratti isinitti barbaadu yerootti gaaffii hojjetan yeroo dubbistan keessatti dogoggoruu keessan akka wanti itti ilaalina. Kana gaafa isiniin jedhu barattoonni baay'een gaafa gaaffii hojjetan keessatti dogoggoraniiru taanaan gaaffii baay'ee dhabaniiru taanaan baay'ee dhabu baqa qormaata kana hojjechuu hin danda'u jedhanii sadarkaa abdii kutannaatti barattoonni yeroo deeman nan argaa jiru. Gaaffii amma dogoggoruun keessan isiniif carraa guddaadha. Qormaata irratti yoo dogoggortanidha kan rakkoo guddaa fiduu danda'u. Yeroo itti gaaffii dogoggortan keessatti maaliifan dogoggore jettanii of gaafachuun keessan qormaata rimeediyaalii qoramtan irratti akka dogoggorreef carraa isinii kenna jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta gochuu qabdanu gaafa dogoggortan maaliifan dogoggore jedhaati of gaafadha. Of gaafatanii dogoggora keessa sana sirreeffataniitu taanaan dogoggoruun keessa maaliif isin gargaare yeroo itti qormaata seentanii kilaasii qoramtan keessatti akka hin dogoggorree fi karra isinii bane jechuudha. Kanaaf dogoggoruu keessan akka wanti itti ilaalina jechuudha. Akka waan qormaata baqaan hojjennetti akka waan qormaata kana darbuu dandeenyetti sammuu keessanii namansiinaa jechuudha. Dogoggoruun keessan isiniif carraadha jechuudha. Inni kan biraa fi inni shanaffaanii wanta isinitti barbaadu yeroo itti qormaata kanaaf qophooftan kana keessatti barattoonni baay'ee wanti dogoggoranu sa'aatii dheeraa dubbisu. Istiin amma halkan walakkaatti ta'anii amma halkan guutuu dubbisaniiti. Asirratti waan tokko isinitti barbaada. Yeroo ittiin fireeshmaanii barachaa ture keessatti ani fireeshmaaniin dipaartimentiidhaaf jechuun dipaartimentii gaarii galuudhaaf baay'ee dubbistu miti. Kanaaf iyyuu maal jedhee murteessee guyyaatti sa'aatii 9 dubbisuun qaba jedhee murteesse. Yeroo kana keessatti guyyaa guutuu laayibireerii taa'ee dubbisaa oolee achi boodas immoo halkan amma sa'aatii 7 sa'aatii 8 dubbisee wanti ta'a jechuudha. Yeroo kana keessatti dogoggoran hojjedhee misteekii hojjedhee sa'aatii dheeraa dubbisuu koo malee ammamiin hubadhe ammamiin wanta dubbise qabachaa jira isa jedhu irratti morfa gochaan turre jechuudha. Kasin ajaa'ibu halkan sa'aatii 7 sa'aatii 8 laayibireeriidhaa galaa ture baay'eema dubbisaa ture barataa kamiyyuu caala dubbisaa ture jechuun nan danda'a. Garuu yeroo itti qabxiin simisteera bahu keessatti qabxii gadaanaa hin galmeessana jechuun danda'a. Sababni isaa maaliifi sa'aatii dheeraa waan dubbistanii fi wanta tokko sammuutti qabatan jechuu miti jechuudha. Especially immoo sammuun keenya wanta dubbisni tokko process akka godhuu fi short memory long term memorytti wanta dubbisi tokko dabarsuudhaaf hirribi baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessatti hirriba gaara keessan seeraan cheek godhachuudha. Halkan guutuu waan laayibireerii teessanii dubbistaniif waan baay'ee dubbistanii fi sammuutti wanti ta'uu hin danda'u. Saayinsiin iyyuu akka jedhutti namni tokko sa'aatii 4 booda yookaan immoo walittaan sa'aatii 4 dubbisee booda sammuun isaa dadhabaa deema. Dandeettii waa qabachuu isaa gadi bu'aa deema. Kanaaf iyyuu wanta isiniin jechuu barbaade biriikii fudhachaa akkasumas hirriba gaara fa'aa guyyoota hafan kana keessatti qormaataaf qophaa'uu qabdu jechuudha. Malee halkan guutuu dubbistanii dhaxxanii achirra teessanii carraa nama wanta dubbistan sammuutti qabachuu keessaniyyuu baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo isin hafe kana keessatti hirriba gaara keessan cheeguudha isiniin jechuu barbaadu. Inni ja'affaa fi inni baay'ee murteessaan jalqaba irratti isinitti himee ture sun wanta barataan qormaata rimeediyaalii sa'aatiin tiraansii egzaamii barataan kamiyyuu beekuu qabudha jechuudha. Yeroo itti qormaata qoramuudhaaf kilaasii tan keessatti jalqaba irratti wanta isin gochuu qabdan yeroo itti kuweeshinii hojjechuu qabdan keessatti amma isiniif danda'amaatiitti gaaffii hojjechuu dandeessan irraa jalqaba. Gaafa gaaffii hojjechuu dandeessan irraa jalqabdanuu sammuun keessanii motiveeshinii isaanii dabalaa jechuudha. Carraan gaaffiiwwan ulfaatoo hojjechuu isaayyuu baay'ee dabalaa deemaa jechuudha. Maaliifidha? Gaafa gaaffiiwwan sasalphaa hojjechaa deemtanuu sammuun keessan akka maalitti of amansiisa? Deebii isaa akka waan argachaa jirutti akka waan qormaata kana hojjechaa jirutti of amansiisaa deemaa jechuudha. Gaafa gaaffiiwwan salphaa hojjettanii xumurtan sammuun keessan motiveeshinii isaa waan dabaleef gaaffiiwwan ulfaatoo hojjechuun ittiin cimu jechuudha. Kanaaf iyyuu barattoonni qormaata rimeediyaalii fudhatan wanta gochuu qabda yeroo kilaasii tan keessatti gaaffiiwwan sasalphaa jalqaba irra hojjedha. Gaaffiiwwan sasalphaa erga hojjettanii booda gara gaaffii ulfaatuutti deemaa jechuudha. Gaaffii ulfaaturraa yoo kaatan iyyuu sa'aatii dheeraa asirratti dabarsanii yeroo itti gaaffii gara sasalphaatti deemtan keessatti immoo tokkoffaarratti yeroon isin ga'u. Yeroon gaafa isin ga'u dhiisu immoo sammuun keessan dhiphinatti adeema jechuudha. Cinqiitti adeema jechuudha. Kun immoo qabxii gaarii kan galmeessin qormaata kana iyyuu carraa darbuu keessanii gadi isin jalaa gadi buusaa jechuudha. Kanaaf akkuma qormaata irra
teessaniin dafaatii gaaffiiwwan hojjechuu dandeessan jalqabarra hojjedha. Gaafa jara xumurtanii kaatan gara gaaffii ulfaataatti gaafa deemtanii carraan qormaata qabxii gaarii fiduu keessanii carraan sammuun keessan gaaffii ulfaatu sana hojjechuu isaatii baay'ee bal'achanii adeemaa jiru. Kanaaf iyyuu gaaffii qormaata irra teessan jalqabarra gaaffiiwwan sasalphaa hojjedha. Achii booda immoo gaaffii gara salphaatutti adeemaa jiru. Gaafa kana gootan qormaata salphaatti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Wantoota gurguddoo ja'an kana guyyoota isin Afrikaa keessatti hojiirra oolchaa. Yoo kana gootan qormaata kana salphaatti akka darbitan abdii guutuun qaba. Aga xumuraatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo itti aanutti wal agarruuti. Nagaatti.